Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota kiyya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan sirna qabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti. An Reedii Adam Tube namoonni YouTube chaanaalii keenya faaraa taata subscribe gochuun maatii keenya taa'uu hin irraanfatina isiniin jenna. Odeeffannoo nuti isiniif qabnu Commander Ndaalaw isa jedhamu nama amma dura Jawaarin akka lubbuu baasaniif eegdota isaanii ajaja biraabaa jedhu itti kennan. Eegdonni Jawaar lakki nuti dhiifnee deemnu bineensa jalatti jedhanii mormaa turan. Yoo kan yaadattan taate jechuudha halkan walakkatti Jawaarin ajjeesisuudhaaf yaalii godhame irratti namni bilbilee sun Ndaalaw namni jedhamu lubbuun darbuusaa irra dhagaamee jira. Isa qofaa miti. Eessatti lubbuun isaa darbite? Maaliif darbite kan jedhamu? Boolla nama Oromoo maal jedhaa? Boolla gaffa geessiteen qotinii ofiif awwaalamuu dandeessaa jedhan. Akkasan ta'e dubbiin maal akka ta'ee fi guyyaan sun kan maalii akka ta'e kan isin biraan ga'u ta'a. Akkasuma dhuma irratti obboleessa keenya Kiyyaa Tiyyaa nama jedhamu. Koomeediyaanii cima baaliyaa keessa waliin hojjetu guyyaa cidha isaa arginee jirra. Achirrallee waan argine isiniif odeessine jechuudha. Jalqaba irratti komishinara poolisii Oromiyaa fi koomaandara jechuu hin danda'ama. Ndaalaw kan jedhamu Wayyaanedhaan loluudhaaf akkuma Jawaarin bira gadi ba'aa goottaa hin ajjeefna jedhee ajaje san akkasuma itti fakkaate Wayyaanedhaan loluudhaaf gimbaarii deeme. Haa ta'uti deebisaan isaa biyyee taate. Wayyaanee bira deemanii lama dhabuun hin jiru. Tokko du'a takka du'an dhabdu takka ammootu booji'amuun keenya oolu. Inni garuu hin booji'amne lubbuudhaan darbee irra awwaalchisaa 4 kiilootti raawwatamee jira. Beeta kiristaanii naannoo 4 kiilootti jiraatu wayii keessatti awwaalame jedhamaa jira. Kanaaf namni tokko gaafa lubbuudhaan jiru waan gaarii hojjetame seenaan isaa gaarii ta'ee ka'a. Gaafa lubbuudhaan jiru yoo seenaan isaa badaa ta'ee mul'ata. Namni kun yeroo ammaa kanatti nu biratti badaa ta'ee mul'ata. Sababni isaa nama Jawaarin ajjeesisuudhaaf ajaja dabarse keessa nama jalqabaati. Poolisoota yeroo san achi turtetti warra amma Jawaarii wajjiidhaa jiran akka achi gadi ba'anii biraa deeman osoo inni hin beekin sanuyyuu nyaachuudhaaf jechuudha. Akkuma Haacaaluu nyaatanii dachee jala dabarsan. Haacaaluu jala nyaate akkamitti nyaatan jechuun hin ulfaatu. Ajajuma akka mucatti kennan san Haacaaluttis kennanii itti fixiyanii itti fixanii jechuudha. Jawaarin guyyaa san jarri eegdota biraa baastee kaatee itti fixuuf turte. Rabbiin immootu waan jiruuf isa jiraachisee jechuudha. Har'a lubbuun isaa waan jiraateef guyyaa isaatu hin gahin. Haacaalullee akkasuma nama itti gootee gadi baaftee lubbuu isaa nyaattee jechuudha. Namni kun seenaa akkana qaba. Argitee sirni Abiyyi kun akkatti Zaahira sin ajjeesu. Ajaja sitti dabarsee bilbilaan qofa sirraa fixaa jechuudha. Guyyaa san silaa eegdonni Jawaar gantuu akka isaanii taate warra garaadhaaf bitamu osoo taate ajaja fudhattee osoo ittiin himin kan gartee deemtu taate jarri tosseeranii humnuma badii fakkaatanii bakka inni jirutti ajjeesuuf turanii jechuudha. Garuu hin danda'amne eegdonni isaanii biraa deemuu hin dandeenye dubbiin faallaa harkaa ta'ee wanti guyyaa san ta'ame laa ammaa kanaatitti haala amma keessa jiru kanaatti biyyattiin kufaatii hanganaatiif saaxilamte jechuudha. Waa'een Jawaarii fi waa'een Haacaaluu biyyattii tana gaagaama keessatti darbee rakkoo har'a keessa Itoophiyaan jirtu kanaaf itti gaafatama ta'ee jechuudha. So wanti kan hunda kaasuuf nu dirqamsiiseef koomaandaricha hojii kana hojjetetu biyyatti dabalamee jechuudha. Biyyeen isatti haa salphatu yoo jennes yoo dhiisnes du'ee jira amman hojii Rabbii harkatti galeera. Wanni tokkollee hin jiru. Garuu seenan immoo waan nama hin daganneef hojii inni hojjete badaa isaatirraa dubbannaa jechuudha. Gaarii inni hojjete nu biratti waan hin jirreef. Namni lubbuu namaatitti murteessee ergasillee akkuma guyyaa sanitti fakkaattee diinota tiibballee fi wayyaanee hojii loluu deemee biyyatti deebi'ee dabalamuu isaa maal argisiisa? Finxil jechuun guyyaa tokko rakkoo akkanaatiif isa saaxilaa jechuudha. Agartee biddeena nyaadhan yeroo tokko nama nyaatamuun isin jira jechuudha. Amma inni nyaadheedhee nyaatame. Inni Oromiyaa keessaa isaan qatee wayyaanee balleessuuf deemee ofii isaatii badeetiin mootummaan kuloo amma akkatti taasisaa isaa ta'aa jira. Sinii galaa kana jechuudha haalli amma keessa jiru. Akka mootummaan muudii nurratti qabate kana wayyaaneen immoo mootummaa irratti muudii qabataa jirti waan ajaa'ibaa. Gab nama gooti warra wayyaaneen tungisee tokko. Gab nama gooti dhugaa isinii hima. Namni sun badaa ture jechuudha. Badaa. Mee abbaa feete amma warri na hordofaa jiru keessaa yoo bilisiqinnaallee hin jiraatte. Jawaarin bilisiqinnaa nuun jaarratti waan biraa dhiisi. Mootummaa achitti
deeggartoon ummaan bilchiqinnaa jabbilootu itti qoolan tun rabbiin jaalatti dhugaa rabbiitti sirrii jaalatan Jawaari. Maaliif Jawaartu nama jaalalaati. Gaafa san inni garuu xalaata isa godhee biyya sanii siyaasa biyyattii sanii kophaa harkatti galfachuuf jecha nama guddaa agas ga'u san nyaachuudhaaf karoorfatte. Ofiif nyaatamtee jechuudha. Duutati guyyaa san Jawaariif hawwite har'a siin deebitee jechuudha. Nun dhageettu kamma nu dhaga'u baattullee deeggartoota keetiif himaa jirra nu fakkaatota keetiif warra nama nyaatuuf himaa jirra. Amma dubbiin isaaf osoo hin taane warra isa fakkaatu warra isa fakkaatee dhiiga ilmaan Oromoo xuuxuuf deebii itti himaa jirra. Kana namni boollaaf namaaf boolla qote deebii ofumaatti awwaalamaa jechuudha. Silaa akkasaatti har'a Jawaar dagatameera du'ee dagatameera. Garuu Jawaar jiraatee har'a inni biyyee nyaateera. Akkasuma immoo warri mootummaa ol'aanotillee osoo isin hidhaa isaatiif hawwitan osoo isin ajjeechaa isaatiif hawwitan isin hidhamtanii yookaan isin duutanii isin arguuf teenya laalaa bicha. Kana ragaa wajjin yeroo dhiyootti viidiyoo kan olkaadhaa seenadhaaf. Warri har'a nu hidhe kun deebi'ee hidhamu warra har'a nu ajjeese kun deebi'ee duusaan shakkii takka hin qabaatina. Kana isin himuu barbaada. Haqa jirutu mootu isa kanallee. Argite? Nama meeqa argaa jirra nu mootummaan kun nama nyaata dhagaafa jennu ragaa wajjin jechuudha. Seenaadhaan osoo hin taane ijaan argine. Warri goota nurraa nyaate isaan malee hin jiru. Bilchiqinnaa malee hin jiru warra raaca nyaate. Bilchiqinnaa malee hin jiru warri hidhamtoota siyaasaa badii tokko malee hidhattu hin naqe. Kanuma isin hidhama egaan daawwattoota hordoftoota keenya inni gama dhumaatitti isiniif himu namni koomeediyaanii nama akkaan nama kolfisiisuu danda'u diraamaa isaanii babbareedaa hojjetan ijoollee Keeniyaa Naayiroobii jiraatan Tiyyaa yookaan Kiyyaa Huseen nama jedhamu. Akkasuma isilleen koomeediyaanidha. Bahaliyaa kee hojjetti Tiyyaa jedhamti isiini. Tiyyaa eenyu akka jedhamtu hin beeku. Beejin isii Tiyyaadha. Guyyaa kaleessa irratti fakkaatee cidha ajaa'ibsiisaa ta'e cidha bareedaa golgolatanii jiranii. Wanti isaan kaasuu barbaadeef jalqaba irratti waan hiriyoota kiyya ta'aniif baga gammadan jechuu barbaada. Inni biraan mootu jarri kun erga ol fuudhanii ilmoon qabanii minaamin warri jedhu jira lakki haaraatti ol fuudhan amma dura jaalalaan wajji turanii namni wal jaalata. Adeemsa hojii keessatti jaalala keessa galuu waan jiruuf namni wal jaalatanii jiranii. Ammaaf immootu haadha manaa godhatee jira. Namoonni Kiyyaa jaalataa turtan qilleensarraan akkasuma namoonni Tiyyaa jaalataa turtan qilleensarraan rabbiin obsa isiniif haa kennu. Isaan dabalamanii jiranii rabbi maatii gaarii isaan haa godhu. Baali akkeen manyaa'u wallee rabbi itti haa fuudhu jara wajjin hojjechaa ture hiriyoota jaraati. Baay'ee namatti nama kolfisiisan hedduu takka diraama irratti bashannansiisudha. Oromoon silaa nama kanas jabeessuu qabdi. Oromoon osoo beekte nama saba isaatiif hojjete qabsoo qofaa miti kun qabsoo mataa ofii danda'e qabsoo aartiiti. Amma namni kenna akkamitti silaa alaa yoo ati mootummaan arrabsin yoo ati qabsaa addaan ta'in akka qabsootti ilaalan. Waan biraa dhiisi hoteela gaarii qabaatuun qabsoo guddaa. Maaliif? Oromoo fayyada hoteelli keessun. Kaafteeriyaan ati bante sun Oromoo fayyada. Namni keenya kana hin barre ammallee. Kana waan ta'eef kun gammachuu guddaadha baga gammadde siin jedha obboleessa koo dhaamsa ani siif qabu yoo jiraate hojii kee ammas akkuma duraanii sanitti jabaadhu itti fufi siin jedha. Kabajaaf jaalalli nuti siif qabnu baay'ee guddaadha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya anis qophii kee xumuree jira hanga xumuratti hordofuu keessaniif ulfaadha galatoomaa. Kabajaaf jaalalli waliif qabnu guddaadha. Nagaa irra naa tura turtii gaarii.